Safawarqii waliigaltee nagaa Itoophiyaa muddama Ameerikaa irraa hawwate jechuun himatanii guyyaa dilbataa televezyiinii Eertiraa waliin turtii yeroo taasisanitti ture kana jedhan. Kana duras biyyoota lixaa Ameerikaa fi Awurooppaa dabalatee himataa turanis dhimma waliigaltee nagaa raawwatee walqabateen yoo himannaa dhiyeessan garuu kun kan duraati. Waraanni isaanii Tigraayitti himannaa sarbama mirga namoomaa irratti ka'u dhiyoo waakkataniiru. Pireezidentichi waliigaltee nagaa mootummaan Itoophiyaa fi TPLF irra ga'an TPLF baraaruuf jecha dhiibbaa Ameerikaan qindeeffame jechuun dubbatan. ورح عصرت الاسران أربعة هاي بريتوريا أخيبا قبري تواعلو أب جيبوتي. Onkoloolessa 24 irratti Piriitooriyaatti walga'iin ni gaggeeffamaa jedhame. Humni waraanaa Ameerikaa Jibuutii jiru xiyyaara ergeera. Bakka bu'oonni TPLF Jibuutii irraa xiyyaara geeddaranii gara Piriitooriyaatti imalani. Sana booda waraqaa kennanii fi kunoo mallatteessaa jedhaniin. Kana hunda kan qindeessanii jira Waashingtenidha. Kana dhoksuudhaaf ammoo Uhuruun jira. Obasanjoon jira. Gamtaan Afrikaas jira. Waraqaan qophaa'ee dhumeetu kennameefiit kan mallatteessaa jedhamani. Filannoo biraas hin qaban turani. Ani kanaan gocha kana mala gufachiisuudhaan jedhaan walumaa galatti gocha maal na dhibee TPLF miidhaa olaanaa waan uumeef akkuma danda'ametti dhaabsisuun irra ture. Gartuun TPLF nu araarsaa nu oolchaa jechuurraa kan hafe ofiin kana dhaabuu hin dandeenye. Sana booda Ameerikaanis otoon barfatiin gara Piriitooriyaatti fiigde. Jarri TPLF baduudhaaf deemu ni oolchinaa jedhame. Opereeshiniin Jibuutii dhufe. Jibuutii irraa fe'amanii kaan gara Kampaalaa kaan gara Piriitooriyaa deemanii mallatteessaa jedhamani. Hariiroon laafaa Eertiraa fi Ameerikaa gidduu ture sababa waraana Tigraayin caalattamaateera. Ameerikaan sababa waraana kanaan qondaaltota Eertiraa humna waraanaa biyyattii dabalatee qoqqobbii irra keessetti. Pireezidantii Isaayyaas hariiroo biyyoota lamaan fooyyessuuf yeroo bulchiinsa Tiraampitti yaaliin jaalamee ture yeroo bulchiinsa Baayiden hin milkaa'in hafuu dubbatan. Ameerikaan waraana waliin Itoophiyaa akka nagaan furamuuf ergama addaa hundeessuu dabalettee carraaqaa turte. Pireezidantii Isaayyaas garuu waraanni kun akka ka'uufuu maddi guddaa Ameerikaadhaa jechuun himatan. Waraanni otoo hin eegalin dura Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu nagaan bu'ee ture. Nagaa bu'ee kanaan ammoo kan hin gammanne gartuu TPLF osoo hin taane jara Waashingtenidha. Sababiin isaas nagaan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru isaaniif dhukkubbii guddaadha. Jijjiirama nagaa dhufe kanaan gammaduu dhiisuun isaanii ifa ture. Kanaaf nagaa kana booressuun isaanirra ture. Kana milkeessuuf ammoo akka meeshaatti kan fayyadaman TPLFidha. Gaaffii fi deebii miidiyaa biyyattii waliin taasisan irratti dhimma loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa ba'aa jiru jedhu irratti waan dubbatan hin qabani. Torban darbe Keeniyaa yommuu daawwatanitti dhimma mootummaa Itoophiyaa ilaallatudha jedhanii turan. Ta'us humni waraanaa Eertiraa lola kana keessatti kan hirmaate Haayilillaarra ga'eef deebii kennuufi jechuun dubbatan. Pireezidantii Isaayyaas humna waraanaa federaalaa Itoophiyaa waliin waan hojjenneef muuxannoo fi barnoota guddaa irraa arganneera jechuun dubbataniiru. Dhaabbati maallaqa addunyaa IMF dhiyeenya kana gabaasa baaseen biyyoonni Afrikaa 5 Angoolaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Keeniyaa fi Itoophiyaan guddina dinagdee olaanaa galmeessisuuf jiru jedheera. Akka IMF jedhetti oomishni waliigalaa Itoophiyaa GDP'n dhibbantaa 5.3 guddachuun doolaara biiliyoona 100 fi biiliyoona 26 gaheera. Haa ta'u malee kanneen kana qeeqan jiru. Hayyuun dhimmoota dinagdee irratti qeeqaa fi barreeffama garaagaraa dhiyeessuun beekamanii fi Kuwait Institute for Scientific Research'tti qorataa kan ta'an Dr. Ayyala Galaan gabaasicha shakkinan ilaalaa jechuun BBC'tti dubbatan. Firaa'ol Balaayitu dubbise. IMF niila daataa kana biyyumarraa fudhata. Waan ofiitti erge sana fuudheetti oliif gadi maasaajii godhee waan intaa jedhe baasa. Garuu wanti mootummaan biyya tokkoo jedhe sanarraa danuu fagaachuun barbaadu lola kaasa'oo. Bara meeqa duratti qabee Itoophiyaa fi IMF World Bank lola baay'ee keessa turan. So booda lola kana fixinaan isaa waanuma bitti jedhe qalba jedhanii paablisii gochuu calqaban. Malee akkaataa dinagdeen Itoophiyaa keessa bahe otoo miliyoonni 20 meeqa deelarra jiru, otoo horiin dhumaa jiru, otoo maalleessaa jiru GDP'n Itoophiyaa akkamitti dhibbantaa 5 guddate gaaffii guddaa. Anumtuu mataa koo keessaa gaaffii sana nan qaba. Garuu sanaa gadi yookaan hin guddanne iyyuu yookaan ammanaan iyyuu gadi bu'ee jechuudhaa fi ragaa hin qabnu. Shakkiin keenya kaaf dubbannee dhiifna jecha.
So ani mataa kootiin waan raajiitii jechaan jira. Maaliifin eessaa dhufee guddata. Ji'oogiraafii Itoophiyaa keessatti bakki meeqa qotee bulaan buqqa'ee hojjaa dhiisee beelarra jira. Qonni waan ta'edha. Oomishni waan jechuun kun baay'ee rakkina guddaatu irra ga'amaa jira. Kana otoo arginu GDP immoo dinagdeen kun immoo dhibbantaa 5 guddate jedhanii fudhachuun sammuun nama dida. Garuu yeroo kaanitti yeroo biyyi nagaa gaafa waraanni hin jirre waan mootummaan kennuun alatti dhaabonni maallaqaa akkasii maalirratti bu'uureffatanii kan isaan gabaasota akkasii kan isaan baasan. Mootummaan biyyaa walitti qindeessee itti erguyyuu walitti qabanii waan gochuun hojjaa guddaadha isaaniif. Sana bira darbanii kan biyya hundaa tokko tokkoon keessa galanii iddoo kunitti kun dogoggora iddoo kunitti kana ta'eera jedhanii sirreessuudhaaf carraaquun tokkoffaa mootummaa biyya sanaa faana walitti isaan buusaa. Ceequmsa sanaa fi atakaaroo sana keessa galuun barbaadan. Shakkiin jiraachuu manii maggaluun isaanii hin oolle garuu lakki waan kana fudhadhu jedhanii dhiisuun biyya sana wajjin walitti isaan buusa. Kanaaf dhiisuu sun jechuu kan jedhe. Barattoonni qormaata kutaa 12ffaa qoramanii yuunivarsiitii seenuu dhabanii fi leenjii hordofanii seenuu danda'an kanneen dhibbantaa 30 fi isaa ol fidan akka ta'an ministeerri barnootaa beeksise. Bara barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaa 2014 saamicha qormaataa hir'isuuf barattoonni yeroo jalqabaaf yuunivarsiitiitti akka qoraman ergaa taasifame booda barattoonni dhibbantaa 50 fi isaa ol fidan 30,000 qofa ta'aniiru. Barattoonni 800 fi 50,000 ol immoo qormaaticha hin darbiin hafan. Kunis rifaasisaa fi yaaddeessaa ta'uu ogeeyyiin barnootaas mootummaanis ibseera. Barattoota hin milkaa'in kana gargaaruuf sochii eegalameen sagantaan leenjii ga'umsaa kun kan qophaa'e. Akka ministeericha ibsetti kanneen 700 keessaa 210 fi isaa ol fidan, kanneen 600 keessaa 180 fi isaa ol fidan akkasumas kanneen 500 keessaa 150 fi isaa ol fidantu leenjii kana yuunivarsiitii seenuun hordofuu danda'u. Ergasii qormaata qophaa'ee qoramanii kan darban barnoota yuunivarsiitii akka eegalan kan ibsame. Obbo Bayyana Tazarraa ministeera barnoota Itoophiyaatti itti gaafatamaa deeskii misooma barsiisaa fi barataa dhaabbilee olaanaati. Waa'ee leenjii barattoonni fudhachuuf deeman yeroo fudhatuu fi qophii barattoonni taasisuu qaban gaafadheera. Poolisiin barnootaa biyya keenyaas immoo yuunivarsiitii yookiin dhaabbilee barnoota olaanaa galuudhaaf dhibbeenta 50 fi isaa ol fiduu qabu jedha. Kanaaf bara kana jalqabbiidha waan ta'eef yeroo tokko qofaadhaaf rimeediyaal piroogiraamiidhaan barattoota qabxii ittiin kufan gosa barnootaa ittiin kufan irratti rimeediyaal piroogiraamii istiraateejiin qophaa'ee beektonni yuunivarsiitii irraa walitti bobba'anii maal irratti leenji'uu qabu yeroo muraasaaf naannoo baatii 6 caalleef erga leenjii yuunivarsiitii keessatti fudhatanii waan ittiin kufan fakkeenyaaf barataan naachuraal saayinsii barnoota baratu keessaa maaliin kufee kan jedhu baayoloojii, fiiziksii, keemistirii adda baasnee isarratti koorsiidhuma kutaa 9-12tti baratan irra deebiidhaan kennamaafi sanaan booddee hin qoramu. Qormaata ministeera barnootaatiin sentraalii qophaa'u qorumaaf qoramu warreen sanarratti dhibbeenta 50 fi isaa ol fidan fireeshmaan koorsii galuu jechaadha. Kanaaf barattoonni amma yuunivarsiitii seenanii leenjii fudhatu jedhaman kun ji'a 6 turuu eegasii booda immoo qormaata biraatii qoramu malee qormaata maatirikii miti jechuudha. Maatirikii osoo hin taane sentraalii wanti qophaa'u jira. Tuutooriidhuma rimeediidhuma kenninuuf kanarratti waan ittiin jarri kufan kanarratti maatirikii osoo hin taane hin qoramu. Garuu sentraalii qophaa'a. Tole barattoota meeqa fa'aa simannettanii eegdaniitu yookiin immoo karoorfattaniitu adeemsa kanaan? Barattoota simachuudhaaf karoorfanne nuti silaa bara kana barattoota 150 akkas ta'u yuunivarsiitii galu jennee fi intee kaappaasitii yuunivarsiitii keenyaa kan jiru. Isa keessaa barattoota 30,000 caalleedha kan dhibbeenta 50 fi isaa ol fide. Warra hafan barattoota 100 fi isaa ol ta'an piroogiraamii kanaatiin galu jenneeti kan yaadnee jiru. Tole amma akka agarreetti barattoonni qabxii seensaa dhibbantaa 30 ol warra fidan jedha. Lakkoofsaan meeqa ta'a? Dhibbentaa 30 ol jedhameetu kan ibsame sagantaa garaagaraatiin warra baratan malee mootummaan iskoolaarshiippii kennee fi yuunivarsiitiitti kan fudhatan dhibbentaa 30 ol darbuu danda'a qabxiidhaan kan murame. Exactly dhibbentaa 30 oliin darba warra achi keessaa dhuunfaattis barachuu danda'u dhuunfaa isaatiin dhaabbilee mootummaa keessatti barachuu danda'uudha malee dhibbentaa 30 ol warra fidan hunda miti yuunivarsiitii kan galu. Achi keessa dhibbentaa 30 ol warra fidan dhuunfaattis barachuu warri danda'an achi keessa hin jiru. Dhuunfaadhaanis dhaabbilee mootummaa keessatti warri baratan jiru.
Weeraas garuu qabxii murameeti. Fakkeenyaaf naachuraal saayinsiin dhiiraaf 263 fi isaa ol, dhiiraaf dhalaadhaaf 227 fi isaa ol. Sooshaal saayinsiin 220 dhalaa dhiiraaf dhalaadhaaf 190 ol. Warri immoo sanaa gidduu fi parsantii 30 gidduu jiran dhuunfaadhaanis dhaabbilee dhuunfaadhaan dhaabbilee mootummaattis barachuu hin danda'u kan jedhu. Amma yuunivarsiitii dhaqaniitti leenjii naan jettan achitti kan isaan leenjisuu barsiisota haayiskuulitti yookiin immoo sadarkaa lammaffaatti isaan barsiisaa ture moo barsiisota yuunivarsiitiiti? Barsiisota yuunivarsiitiin gaappii sanatu guutamaaf. Gaappii isaan kutaa 9-12tti adda ba'e kana qormaata kutaa 12ffaatiin adda ba'e kana gaappiin kun guutamaaf. Barsiisota yuunivarsiitiif. Gaafachi dhaqan nyaati barbaachisa koostii yookiin baasiin garaagaraa jira isa mootummaatu danda'a. Iskoolaarshippiidha siin jechaan jiran. Iskoolaarshippi kan nuti jennu mootummaan baasii isaanii bakka ciisicha isaanii waan hunda except transportation kan ittiin deeman akkuma duriitti baasii mootummaatiin guutummaan guutuutti baratu. Akkuma kana dura milkaanii akka yuunivarsiitii seenan sanaa jechuudha. Tole barattoonni qophii akkamii taasisuu qabu amma kan sagantaa kana dhagaa hin jiru barattoonni maatiin isaanis qophii akkamii taasisuu qabu jettanii gorsitu. Barattoonni ni ramadamu weebsaayitii keenya ramaddii isaanii gaafa ilaalan gaafa yuunivarsiitii waan deemudha. Qophiinuma barataan yuunivarsiitii kamirraa eegamu maatii irraa fagaatanii deemu gaa ta'e qophiinuma barataa yuunivarsiitii seenu kamitti qophaa'anii deemu. Barumsi sun hagam fudhachuu danda'a? Istiraateejiin qophaa'ee jira. Istiraateejiin qophaa'e sun yuunivarsiitii irratti sagantaa wal fakkaataadhaan kan kennamu moodaaliitiin wal fakkaataadhaan xiyyeeffannoodhaan ministeerri barnootaatiin immoo cheeklistii babal'aa qopheessee xiyyeeffannoo guddaa gochuudhaan sababiin isaas sababii garaagaraatiin bara kana yeroo kana qofaadhaaf al tokkichaa remediyaal koorsiin kun kan kennamu baatii 6 kan caalledha exactly amma taallee amma lakkoofsaatti kennu baatii 4 hanga baatii 5 hanga baatii 6 ta'uu danda'a. Baatii 4 hanga 5. Baatii 4 hanga 5. Tole guddaa galatooma bobayyanaa. Ishii ulfaadha. Ulfaadha sanillee tole. Paartiilee mormituu Tigraay argaman keessaa tokko kan ta'e Wuddibna Tsina Tigraay yookiin Mawunaat walgahii uummataa Maqaleetti walitti qabuuf yaadee humnooti nageenyaa bittinsan jechuun dubbate. Mariin kun sanbata dheengaddaaf yaadamee ture. Qaamoleen nageenyaa BBC'n dubbisee dhimmichi mudatu amananii dura eeyyama argatuu qaba ture jechuun quba walitti qaban. Paartiileen yoo walgahii dhorkaman kun kan duraa miti. Qondaaltonni Tarkii balaa kirkira lafaa torban darbe biyyattiitti mudatee ture wal qabatee kontiraaktaroota ijaarsaa gamoo 113 irratti ajaja hidhaa dabarsan. Namoonni balaa kirkira lafaa qaqqabeen Turkii fi Sooriyaa keessatti du'an 33,000 ol ta'uu gabaafameera. Hongeen biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa dabalatee hubeen horii miiliyoonaan lakkaa'aman lubbuu dhabaniiru. Biyya ollaa Itoophiyaa Somaaliyaatti immoo beelli dhufu mala jedhamee sodaatameera. Gama naannoo Oromiyaa keessaa uummati miiliyoona 3 ol sababa roobni adda citeef rakkoo hammaataaf saaxilamuu mootummaan ibseera. Obbo Mustafaa Kadir dhaabbata mootummaa gargaarsa uummataaf qindeessuu fi buusaa gonfaa Oromiyaa jedhamu hoogganu. Dhiyoo BBC yeroo dubbise godinoota Oromiyaa aanaan hundi hongeen kan hubame keessaa tokko Booranaa jechuun ibsani. Rakkoon hongee hammaataan Oromiyaa keessa Boorana jira. Oromiyaa guutuu keessatti namni miliyoona 3.3 ta'u rakkoo hongeetiif saaxilamee jira. Kana keessa Booraan tokkodha. Boorana Gujii Bahaa, Baalee Bahaa fi Baalee Guddichaa fi Baalee Bahaa akkasumas Harargee Lamaanii fi Shawaa Bahaa aanaa Fantallee fi Boosatti keessa Adaamtolli Jiddoo Kombolchaa gandoota muraasa keessa namoonni hongeedhaan miidhaman jiru. Kana hunda walitti qabne yoo laallu namni miliyoona 3.2 hongeedhaan miidhaan irra ga'ee deeggarsa karaa mootummaatiin argachaa jira waan jiruufi kana keessa immoo aanaan godina Booranaa aanaaleen 13 guutuun rakkoo hongeetiif saaxilamanii kana deeggaraa jirra. Amma roobni roobee rakkoo furamutti deeggarsi karaa mootummaatiin haasa'uu lammiif jedhee uummanni Oromoo akkataatti of gargaaruu danda'u. Haa ta'u dhaabbilee miti mootummaa biroos NGO'leen dhaabbileen UN ta'anis uummata kanatti gargaaruu danda'an akkamitti uumuu danda'u kan jedhu kana cimsinee fufuudhaaf. Uummata gargaarsa fedhu bira dhaabachuuf mootummaan ala deeggarsi qaamolee garaagaraa ni barbaachisa. Namoonni dhuunfaan adeemuun gargaarsa dhiyeessanis jiru. Tibbana dhaabbati faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa kan maqaa weellisaa waggaa 2 dura ajjeefameen hundaa'e godina Booranaa aanaa Aareerootti argamuun gargaarsa kuntaala 100 fi kuntaala 50 taasiseera. Hamzaa Hussein dhimma kanaa fi piroojeektii bishaan eegalan irratti haadha warraa artiist Hacaaluu Hundeessaa
addee Faantuu Dammisoo dubbiseera. Maqaa weellisaa kanaan gargaarsa jalqabaa uummata Booranaa hangafa jedhamurraa eegaluu kiyyaan nan gammadaa jechuun BBCtti dubbatte. Har'aa keenya malee boruu keenya waaqa beekaa uummanni amma achitti mana dhabee horii isaa dhabee qabeenya isaa dhabee achitti raramaa jiru kuni akkuma keenya qananiidhaan nama jiraatu ture. Nutis boru waan taanu beeknu har'annaa jirru immoo hojjechuu qabnaa ceen immoo naa jiru waa hedduu hojjeteera. Foondeeshiniin kunis namoota hedduurraa walitti cimmisee walitti qabee kan baasee ummatumaaf deebisu waan ta'eef keessattuu kan na gammachiisu ani eessayyuu deemeen beeku. Aceen yogguu jiru maqaadhaan ol barsiisee amma immoo qaamaan ol barsiisee biyya sana deemee hangafarraa ka'uu kootti immoo akka foondeeshinii isaatti gammachuu guddaatti natti dhaga'ama. Piroojeektii sana fa'aa bakka namuu hin daffarre yookiin immoo deemuudhaaf itti cimu bakka sana fa'aa deemtanii ilaaltanii achitti bishaan hojjetaa akka jirtan fa'aatu himamaa ture. Eessatti kan hojjetamaa jiru waan amma qarshii meeqaan hojjetamaa hagam guddaadha waan jedhu irraa naa himta. Bakki dura piroojeektiitti qaban aanaa mi'oo bokkuu lugamaa bakka jedhamudha. Gara namoota 15,000 akkasitti fayyadama bishaan sana. Piroojeektiin guddaan achirrattidha kan hin qabadhee deeme akka carraaqee piroojeektii tokkodha. Akkuma isin jedhaan biyyan beeku deemees hin beeku yeroo calqabaati kan achi deeme. Garuu deemee eegguun biyya sana argu baay'ee natti gammadee jasti kun immoo innaa dhumoo miira akkamiitu natti dhaga'ama kan isaanitti dhaga'ama kan jedhe yaadeen ture. Bokkuu lugumaadha. Innaan achi deemu garuu innaan isa bu'uura sana kaa'uudhaan naan deemuun warroota buqqaan kana arge kan si ajaa'ibu. Keessa kootti maaltu na